Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii egaan amma sagantaa keenya har'a kan qabanne dhufne nama jabaa nama guddaa artistii guddaa nama hojii meeqa hojjete qabanne dhufne jirra. Artistiin kunis eenyudha laata? Artistii qofas miti ogummaa adda addaa qaba. Sarratti immoo ambaasaadara nageenyaa addunyaa yuuniin ambaasaadarii kan qabu artistii waa baay'ee kan hojjete qabanne dhufne jirra. Eenyu laata? Artistiin kun waggaa baay'ee kan hojjechaa ture diraamaa akkas komeedii barreessaadhas daayireektaradhas komeediidhas ta'aa fiilmii kan diraamaa kan tiyaatiraa kan beeksisaa ogummaan hin qabne tokko illee hin jiru. Nama jabaa qabadheen dhufee jira. Bulloo Entertainmentiidhaaf kan madaalu kan jedhu qabadheen jira. Eenyu laata keessummaa koo kan ammoo ordofuu fi nufaana turtii gaarii godha. Sagantaa kan ammoo kan qopheesse isiniif dhiyeessu ani Daani'eel Abarraa isinfaana turtiin godha Bulloo Entertainmentirra. Egaa nama kallattiin gara keessummaa kiyyaatti isin dabarsa. Harka fuunee baga nagaan dhufte gara stuudiyoo Bulloo Entertainmentitti. Anatu studio kee dhufe moo situ na bira dhufe? Eeyyeni ani stuudioodha. Egaa nama kan jirru mana kabajamaa ambaasaadara artiist Taammiraat Kabbadaa mana jireenyaa isaa dhufnee kabajaan artiistii guddaadha. Beektu baay'een keessanii yoon isinitti mubaadhes harka caalus immoo erga dubbatamuu sababa qabu dubbatamuu qaba. Taammiraat Kabbadaa jechuun hundi keessan beektu ambaasaadara nageenyaa kan addunyaa baay'een keessan beekuu dhiisuu dandeessu. Ambaasaadara nageenyaa addunyaa kun kan kennamee fi akka addunyaatti akka Itoophiyaatti hin ta'in Itoophiyaarra darbee kan inni immoo kan argatee fi hojiin hojjeterraa ka'eeti waggaa 28 moo 30 sana ol ta'uu danda'a. Hojii baay'ee isa hojjeteen barreessaadhas, aktariidha, daayireektaradha waan kan hundumaa hojjechuudhaan sarratti immoo dhimma nageenyaa biyya keessaattis akka gorsaa nageenyaattis sabateef akka addunyaatti carraan kun kennameefii jira. Artiistiidhaaf carraan ambaasaadara nageenyaa salphaamini kan kennamu salphaatti hin kennamu. Hojiin hojjeterraa hundaa'uudhaan gochaan godhe irraati dandeettii isaa irraa kan kee kennameefii jira. Hanga irraatti garuu sirriitti hin odeeffamnee fi nuti gaan amma dandeenye hin odeessinaaf yookiin hin himnaaf kana jechuun isaaf illee itti xiqqaata. Ani yeroon dubbadhu baay'ee artiistii guddaadha. Anillee har'aasa interview gochuudhaaf carraa guddaadha naaf kan ta'u. Kanaaf amma artiistii keenya mana jireenyaa isaa kabajaan dhufnee mana isaattidha kan waraabbii kana gochaa jirru. Egaa mana kee dhufnee jirra. Baga nagaan dhufte lakkaan jedhin naan jette. Egaa atuu baga nagaan dhufte. Egaa artiistiin immoo mana ofiitti kan kiyya duwwaa otoo hin ta'in kan mana uummata Oromoo yookiin immoo uummata addunyaa jechuudha. Maaliif ani addunyaarraa waraqaa kana ergan argadhee booda manni koo hundumtuu kan addunyaati. Kan nama tokkollee addaan baasu waan hin taaneef namni nagaa immoo addunyaadhaaf nagaa faarsa waan ta'eef mana jaalalaa mana waan hundaa mana uummata Oromoo keessattuu ani Oromoo keessaa kanan burqe waan ta'eef mana uummata Oromootiin jedhaan. Akkas guddaa galatoomii kanaaf nu simattee jirtan simachuu kee guddaa galatoomii. Mana uummata Oromoo dhuftee Tole guddaa galatoomii yeroo keessi maatii keedhaaf yeroo laachuu dhistee carraa as Bulloo Entertainmentiidhaaf keessummaa taate mana keettis nu kabajjee har'a guyyaa sanbataa mana ooltaa guyyaa boqonnaa keedha. Guyyaa boqonnaa kee kanattis immoo dhuftee carraa kan nu laattee sa'aatii kee nu kennu keetiifis guddaa galatoomii siin jenna akka Bulloo Entertainmentiitti. Rakkoon qabu asillee galatoomii isinillee galatooma. Tole gara gaaffii keenyaatti gaafa ceenu gaaffii kiyya jalqabaatti kan argadhu artiist yookiin ambaasaaddarri Taammiraat Kabbadaa akkamitti gara artii dhufe? Egaa anillee egaa yeroo baay'een dubbadha gara artiistitti kanan dhufe. Egaa namni tokko hin dhalata yoo dhalate immoo dachee tana arga. Dachee tanarraa immoo waan gaarii waan namaaf tolu. Egaa namni gaafa dhalateerraa ka'ee fedhii adda addaa qaba. Egaa fedhii sanaan kan ka'e ani uumama kootii gaafan dhaladhee gaafan jabbilee eeguu gaafan maatiin koo egaa uummanni Oromoo keessatti hin beekama. Abidda bira taa'anii hibboo isaa ta'u mammaaksa isaa ta'u afoola isaa ta'u maatiin yeroo baay'ee dimokiraasiin gaa sirna gadaa hin beekta. Oromoon san qaba waan ta'eef abidda bira taa'ee maatii wajjiniin qoosaa adda addaa taphachuutu jira. Achumatti kan jalqabame egaa maatii wajjiniin abbaan koo haati koo
ta'anii innaa taphatan hibboos haa ta'u achumatti wal kofalchiisu yeroo baay'ee kun Oromoo mana Oromootti argama abidda bira ta'anii keessattuu baadiyyaatti hin guddadhe waan ta'eef abidda bira ta'anii yeroo taphatan Oromoon maatii isaa wajjin diskeeshinii guddaa godha. Yeroo gammachuu yeroo jaalalaa yeroo loon tiksan yeroo waan guyyaatti oolan maatii wajjiniin abbaan haadhaan ta'aniiti baay'ee mana Oromootitti kan argita malee warri kan aadaa kana hin qabani aadaan kun immoo Oromoo biraa burqaa achumatti hin jalqabe jechuudha maatii koo kofalchiisu irraa hin jalqabe maatii koo bashannansiisu irraa hin jalqabe achumaan booda immoo wanti kofalchiisu kuni maatii keessaa obboleewwan koo yoo jiraatan illee kamtu artiistii ta'a achi keessaa namni shan tokko qonnaan bulaa ta'a tokko immoo barataa yookiin barsiisaa ta'a achuma keessaa garuu waanan kofalchiisu kolfi kee kun nu taphachiistu kun otoo guddatee ati reediyoo keessa otoo galtee otoo an jedhu na keessatti mul'ee yeroon reediyoo birqeen beeyta mana keessa ishiifaan nan dhaggeeffadhaan ture achumarraa hin gara aartiitti dhufe jechuudha. Baay'ee ajaa'iba kanaaf ati aartii maa wajjin dhalatte yaa jennuure. Egaa akkas jechuun hin danda'amu. Kanaaf kan ambaasaaddaras kan taate. Egaa ambaasaaddarummaan akkatti argame waan salphaa miti. Itti dafqee itti beela'ee itti dheebodheen akkanumatti miti yeroo namni tokko hubannoo dhabuurraan kan ka'e namni tokko akkanumatti waraqaan tokko hin kennamuuf yookiin beekamtiin tokko hin kennamuuf ifaajii ani hojjedheen laalameeti. Kanaaf ambaasaaddarummaan waan salphaa miti. Sanuu immoo biyya keenyarra darbee Itoophiyaa keessa darbee addunyaarra argachuun akka uummata Oromootitti yeroo tokko waan nama gaddisiisuus ni jiraachuu danda'a. Oromoon waan isaa faarsuu irratti baay'ee hanqinoonni tokko hin jira. Waan ofii faarfachuu irratti, waan ofii guddifachuu irratti malee akka addunyaatitti kana argachuun anaaf ani umrii koo lammata akkan dhaladheetittiin lakkaa kan argadhee deebisee immoo sanuu immoo nagaa jechuudha. Nagaan jaalala nagaan waan hunda waan ta'eef nagaa namaaf labsuun nagaa nama araarsuun nama jaalachuun namaaf daangaa otoo addaan kun achi kun asii otoo hin jedhin nama otoo hin fooyin ilmoo namaa akka addunyaatti immoo addunyaan immoo mana tokko jechuudha. Akkuma Oromiyaan biyya tokko yoo taatu Itoophiyaan dhaqxee Oromiyaan bal'oon sun immoo guddattee immoo sabaaf sablammoota wajjiniin dabalattee guddachaa deemtee Itoophiyaa taati. Itoophiyaan immoo addunyaa keessatti immoo maatii addunyaati jechuudha. Maatii addunyaa sana nutis Oromoon akkas waan ta'eef artiistiinis immoo artiistiin addunyaa walitti yoo dhufee maatiidhuma tokko. Kanaaf akkasi jechuudha nagaan. Ayyee egaa seenaan artiistii Taamiraat Kabbadaa dubbatameen dhumu egaa akkuma inni sila jedhee daa'imummaa isaarraa maatii irraati kan argate aadaarraa kan argate kanaan duran sirbita kan jedhu odeeffadheetiin tureen sirbitaa laata waan hundumaa koomeediidhas fiilmiis diraamas nu jetta daayirektaras garuun sirbitaame. Anemo sirbamo ittan xiicha malee ittan xiicha. Maarree meen maffeerime daawwattoota keenyaaf. Anemo lakkikaa sagaleen koo sagalee fardaa yookiin sagalee jabbii reefu marrattu akka taate akka natti hin kofallee. Lakkoon hin jiru. Shawaleesituu yaa shawaleesituu yaa shawaleesituu shawaleesituu natti sagaleesituu shawaaluutiyya. Egaa sirba kana waan salphaa sitti fakkaati sirba kana ani dhugaan si hima sirba kanaani kanani aartii jalqabe jechuu nan danda'a mana barumsa lakki sirbichi kun kan ummataati dur warra keenyarraa kaasee kan baadiyyaatti sirbamu garuu gara Finfinnee kanatti hoggaan dhufu bara sana dhugaan siin jedha afaan bara meeqa barri kun egaa bara dargii keessa baran ani afaan Oromoo yeroon dubbatamnetti mana barumsaa keessatti muuziqaan hin beekta yookiin muuziqaadhaa fi qormaan hin jira. Ani afaan Oromoo malee afaan Amaariffaan beeku qabxii muuziqaadhaan argachuudhaaf warri kaan Amaariffaadhaan sirbaa turanii afaan Oromootiin sirbuun immoo hin danda'amu. Baay'ees hin faarfamu. Kanaaf ani afaanuma qabuunan waltajjiitti bahee yeroo sana natti kolfanii maaliif qabxii isaanii argachuudhaaf Amaariffaan malee sirbuun yoo baadiyyaa iyyuu dhufte afaan Amaariffaa sirbuu qabda malee afaan Oromoo sirbuun dhorkaa ture jechuudha. Qabsoo guddaadha jechuudha afaan Oromootti bara sana. Sitti kolfama afaan biraa yoo fiddee sitti kolfama waan ta'eef afaan keetiin afaan ittiin guddatteen sirbamu waan ta'eef ani garuu sodaa hin qabu Oromoo afaan Oromoo bara sana otoo jibbamu otoo natti kolfanu isaan karaa irratti illee ashaawwaluu naan jechuu amma ga'utti jechuudha.
Baay'ee gaarii. Hammee koo cabsuudha jechuudha. Baay'ee. Ani garuu muuziqaa sana qabxii koo ittiin argachuudhaaf afaan Oromootiin sirba jechuudha bara sana jechuudha. Nama jabaadhaatti dhugaadha. Kun baay'ee dinqisiifamuu qaba. Bara afaan Oromoo dubbatamnettis afaan Oromoo weellisaas ta'e kan sirbaa ture qabsaa turedha. Bara sana beektu warri umurii sana keessa turtanii hojii guddaa hojjetee jira. Koomeediyaanidhas koomeedii kanas akkamii numa komkomta bara dhangaa diraamaa dhangaa jedhamu irratti baay'ee sakaallaa kan jedhamu irrattis baay'een keessan beektu. Mee diraamaa bara dhangaa yookiin bara sakaallaa keessattis koomeedii kan hojjette keessaa tokko nu affeerime. Egaa amma aktarri biraa jiraachuu qaba. Kophaa kiyya garuu wanta siin jedhu hin qabu. Koomeediin gaa wanta baay'eedha nama kofalchiisuu ni danda'ama. Bara sana bara dhangaa sana kan hojjennu diraamoota gaggabaabduu kan nama kofalchiisan ta'uu danda'a. Isaan keessaa ishii tokko si Gurba ati Daani'eeli daayi Gurba televizyiinii dhangaan hojjedhaawe na beektaayi televizyiinii irratti mul'atee jiraawe Gurba televizyiinii keessatti Gurba televizyiinii dhangaa beektaayi afaan Oromoo bar yeroo jalqabaati manatu hojjete. Ela gowwaa ta'e kana yeroo jalqabaatiif gowwaa isa wannoodha jechuudha. Aktii sanan hojjedhe isaan keessaa waanuma taphadhe keessaa si affeere jechuudha. Baay'ee na kofalchiisteetta dhugaa. Baay'ee kana qofatu hin ta'e carraa artiist Ammaratii wajjin carraa diraamaa hojjedhu argadheen ture. Diraamaa safuus dhamdhamaas wajjin hojjechaa turre. Akkasumas dhiyoo kana kan jaalala kuu jedhu OBN irratti darbaa ture. Daayireektara koos ture. Isarratti maal ture geenuuchi keenya. Abbaa koo ture. Abbaa koo ta'e si diraamicha irratti hojjechaa ture. Baay'ee waraabbii sanarratti gaafa argaa ture Taammiraat yeroo hojjetu sanatti inuma sakandii takka irratti waan addaa koomeedii addaa uumeeti hojjeta baay'ee isa kana dinqisiifachuu bira darbuun qabu yeroo baay'ee hojjetutti kaameeraa duubaan jechaadha. Wanta inni istaayiliin uumu aakshinii addaa qaama isaa caccabsuun yookiin bifa biraa jecha biraa fayyadamuudhaan baay'ee nu kofalchiisa. Warra akkasii kana mee gara miidiyaatti tu fiddee gaaf tokko abdii qabna yookiin bulloo irratti carraa kan isii ilaanne gaaf tokko akkatti hojjettu goona. Gara gaaffii kiyya sattaantutti gaafa hin coomee aartii keessa jirta hojii aartiis nutti maarta. Aartii fi artiistiin siif maal hime lamaansaa? Aartiin waliigala maaliif aartiin gosoota hedduu qaba. Aartii jechuun waan hojjetaman sana gosa isaaniiti malee gosti sun walitti dhufeet aartii jedhaman. Gosni sun barreeffama ta'uu danda'a, muuziqaa ta'uu danda'a, diraamaa ta'uu danda'a, fakkii ta'uu danda'a. Isaan kun walitti dhufaniit aartii jedhamu. Walumaa galatti artiistii jechuun immoo ogummaalee kana gonfatee kan qabu isatu artiistii jedhama. Yeroo baay'ee egaa asirratti artiistii hoggaa jedhamu inni koppii sirbees artiistii jedhama. Namoonni baay'ee kun garuu anaaf dogoggora. Artiistii kan jedhamu nama sana waan hunda sana hojjetetu artiistii jedhama. Ani nama morma kanarratti yeroo baay'ee jechuudha. Saayinsii isaa beekuu dhabuudhaan artiistii yoo tokko namni tokko weellisaa jedhamuu qaba malee artiistii jedhamuu qabu. Yoo weellisaan sun waan hunda gonfate biyya keenya keessatti artiistii waan hunda gonfate yeroo jettu maal fa'aa of keessatti qabata? Jechuun muuziqaa yoo taphatee, fakkii yoo kaasee, yoo barreessee, waan hunduma gosoota aartii sana hunda yoo qabaata ta'ee artiistii jedhama. Garuu biyya keenya keessatti namni achirra ga'ees hin jira jedhee yaadu yeroo baay'ee ani amma aktaraa, daayirektaraa waan sana waan gonfadhu gara artiistiitti. Professionally namni barreessaadhaas gosoota sana yoo walitti fudhateet yoo qabaateedha artiistii kan jedhamu. Anuu achirra hin geenye kanan jedhuun artiistii jedhamuudhaaf weellisuu qaba, aaktii godhuu qaba, barreessuu qaba, walaloo adda addaa hojjechuu qaba. Wanta sana hunda gonfatee kan qabu yoo ta'e artiistii jedhama. Malee namni tokko weellisaa ta'ee weellisaa jechuudha. Aaktara yoo ta'e immoo aaktara jechuu qaba. Malee maqaa waliigalaatiin artiistii jedhamu hin qabu. Yaada baay'ee gaariidha namoota odeeffannoo hin qabneef. Kan biraa immoo saayinsii fiilmiif tiyaatira adda addummaa qabu moo tokkodha lamaansaa kun mee sanatti adda addummaa isaa?
adda addummaa ni qabaatanii waan isaanis wal fakkeessus ni jira. Fakkeenyaa fi fiilmii jechuun iskiriin irratti yookiin kaameraadhaan waraabamee yeroo tokkotti namni baay'een iskiriin irratti kan laalan yoo ta'u, tiyaatira yoo jedhamu immoo waltajjii irratti kan yerooma tokko aktaroota sana otoo ilaaltu aktii yennaa isaan godhan yennaa isaan hojjetan waltajjii tokkotti kan yeroon isaa iddooma sanatti jijjiiramu jechuudha. Egaa tiyaatirrii fi fiilmiin wanti isaan wal fakkeessu immoo lachuu aktaroota qabu. Fiilmii irrattis aktaroonni ni taphatu. Deebisanii tiyaatira irrattis fiilmii irrattis waltajjii lamaan irratti aktaroota hin qaba. Akkasumas immoo barreeffama hin qaba jechuudha. Barreeffamni ni jira. Muuziqaan achirrattis lachii irrattuu muuziqaan ni dhiyaata. Fiilmii keessattis yoo ta'e baakgiraawundiin amma muuziqaadhaan kan fiilmii keessatti galu. Tiyaatira keessattis akkasuma muuziqaadhaan gargaaramuu malee hin ta'u. Akkasumas immoo fakkiinis jiraachuu danda'a. Gara lachiinuu fakkiin ni jiraachuu danda'a. Wal fakkeessu karaa kanaatiin jechuudha. Adda addummaan isaa maali? Adda addummaan isaa wanti duratti dubbadheetan ture. Adda addummaan isaa iddoon itti mul'atan. Adda isaan godhu. Fakkeenyaa fi tiyaatirri fuulletti waltajjii irratti uummanni taa'ee kan ilaalu aktaroonni laayifii dhaabbataniituma aktara argitaa jechuudha. Fiilmiidhaan garuu isa waraabamee kaameraadhaan waraabamee dhufe sana iskiriin irratti argitaa jechuudha. Yeroo kana egaa fiilmii namoonni baay'een ilaaluu danda'u. Maaliif waltajjii sun bal'achuu danda'a. Tiyaatirri garuu namoota muraasaan ilaalamuu danda'a. Fakkeenyaaf manuma tiyaatirri fakkeenyaa fi barcuma 800 900 yookiin 1000 yeroo tokkichi ta'uu danda'a. Fiilmii garuu amma yoo ilaalte Finfinnee Abiyoota Addabaabaayii yookiin naannoo Irreechitti gaggeeffamutti jechuudha. Sanarratti iskiriin irratti namni baay'een yeroo tokkichaan ilaaluu danda'a. Kanaaf garaagarummaan isaanii kana jechuudha. Amma yeroo baay'ee namoonni baay'een artistoonni yookiin warri fiilmii fi diraamaa hojjetanii namoonni baay'ee fiilmii hojjetan tiyaatira hojjechuu kan dandeenye aktaroonni baay'ee kan hin arge yookiin kan quunname jira. Maaliifidha namni fiilmii hojjetu hundumtu lamaanuu diraamaadha jette lamaanuu bakka isaatu lookeeshinii fi daayirektiitu adda ba'a. Dandeettii addaa barbaadamoo muuxannoo addaa barbaadamoo maaliif namoonni fiilmii hojjetan baay'ee tiyaatira hin dandeenyu kan jedhan jiru. So kun maal adda addu maaliif hin hojjetani namni fiilmii hojjetu hundumtu maaf tiyaatira hin hojjetu? Egaa kun dandeettiitu murteessaadha. Yookiin hubannoo barumsa sana hubannoo sana qabaachuu barbaachisa. Fakkeenyaaf isteejiin itti dhiyaatu sun maalidha kan jedhudha. Yeroo baay'ee kanarratti anu baay'ee hoggaan daayirektii godhu namoota baay'ee nan rakkadha. Maaliif namni tiyaatiraa dhufe sagaleedhaan hojjeta. Amma ani fakkeenyaaf sagalee maayikiin otoo na bira jiru iyyuu na bira hin barbaachisu. Maaliif kaameraadhaan waraabamaa jira. Iyyuu na barbaachisu maayikiin na bira jira. Tiyaatira immoo yoo ta'e sagalee ol kaaftee namni baay'een akka dhaga'utti maayikii iyyuu fayyadamtu waan ta'eef sagalee kaasta. Amma namoonni baay'een sagalee tiyaatiraa sana fidatanii dhufanii gaafa maayikii bira gahanii iyyuu jechuudha. Iddoo isaa malee iyya jechuudha. Kanaaf yeroo ogummaa isteejii barbaachisa jechuudha. Isteejiin sun maali jedhee beekuu qaba. Aktarri sun isteejiin itti hojjedhu kun tiyaatira moo fiilmiidha jedhee addaan baasee fiilmii yoo ta'e maayikiidhaan hojjetama iyyas hin barbaachisu. Teemboon jedhama sagaleen isaa yookiin immoo bakkeetti sagaleen ol ka'uu fi gadi bu'u jira. Fakkeenyaaf amma nan ususa yoo ta'e Daanii amma akkamati fayyaadha jirta yoon jedhee Daanii akkami yoon jedhee sagaleen kun garaagarummaa qaba. Yoon sagalee ol kaasa ta'e waltajjii tiyaatiraaf ta'a malee fiilmiidhaaf hin ta'u. Maaliif ani na bira jirta si wajjiniin diskas godha kaameraadhaan waraabaman jedha sagaleen koo iyyuu sin barbaachisu asuma maayikii kanaatiif saawundiin inni ergu kun sirriitti fiilmii fi iddoo isaa beekuu qaba namichi san. Kuni baroomsaan kan dhufuudha namoonni baay'een kana keessatti rakkatu. Maaliif aaktiin tiyaatiraa sanis aaktii godhuu danda'a. Aaktarri suni fiilmii irratti iyyuus fuula isaas akkas godhuma jireenya jiraatta waan ta'eef jireenya jiraataman akka tiyaatiraa sana fuula kee harka kee akka kaameraa aawutii ta'uu dandeessa jechuudha gaafa waraabamtu harka kee akka feete facaafta waltajjiirra utaalta taanaan
namoonni baay'een onnaa utaalan argita. Isa mana tiyaatiraatti baran sana gara fiilmitti ofiin utaaluun barbaadu. Kaameeraa fireemii sana ala baata jechuudha yoo utaalte jechuudha. Lamaanuu ogummaa isaa yookiin saayinsii isaa barachuu qabu jechuudha. Barachuu qabaa barumsaan yoo deeggarama ta'e lachuu taphachuu hin danda'a. Namoota muraasa garuu kanarratti maaliif kan muuxannoo qabanii akkasumas fiilmii irratti hojjetanii tiyaatira yeroo dadhabantu jira. Namni fiilmii irra hojjetu tiyaatira hodhu sagalee saawundii kana waan bareef gaafa mana tiyaatiraa dhuu sagaleen isaan dhaga'amu. Kanaaf egaa lachuu iddoo sana beekumsa sana barbaadu. Egaa namoonni isteejii beekuu qabanii tiyaatiran hojjedhamoo diraamaa reediyootan hojjedhamoo fiilmiin hojjedha jedhee aaktarri sun hin beeka yoo ta'e lachuu sadeenuu hojjechuu danda'a. Fakkeenyaaf amma reediyoon sagaleedhaan mo'achuudha. Amma fakkeenyaaf reediyoo irratti yoo fudhannee sagaleedhaan barbaadu malee sagalee waan hin jedhu amma dhugi yoo sin jedhee dhugi mee abboo maalinni jedhee sagalee kana waraabuu danda'a. Sagalee kana malee achi ol utaaluu gad utaaluu hin barbaachisu jechuudha. Akkas jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa amma hangammaatti hojii hojjechaa turtee fiilmiis, diraamaas, tiyaatiras, kan reediyoos kan maalis ta'u yoo yaadatte taate isaan kan meenuu ibsi. Egaa ani hundumaa durattuu atillee ibsiteerta. Ani egaa ogummaa kiyyaatiin dandeettii kiyyaan uummatan murteessa waan ta'eef ani hojjechuu malee lakkaayeetis hin beeku, baay'ina isaatis lakkaayee hin beeku. Garuu akka tilmaamaan gara diraamaa 1,000 ol hojjedheera. Kan barreesse gara 500 oliiti. Deebisee immoo isan daayirekti godhees hedduudha. Tiyaatiroota hedduus taphadheera. Fiilmii hedduu irratti hirmaadheera. Egaa kun yoo lakkaa'ame egaa uummatatu beekama waan ta'eef ani kanan jedhu. Ani hojjechuu duwwaadha. Har'allee hojjechaa jira jechuudha. Okay. Baay'ee gaariidha. Mee gurra namaa keessatti kan hafe keessaa diraamoota hojjette keessaa hanga ammaatti illee yeroo darbee haadha jaamboodhaan argee haasaatiin ture. Waa baay'ee laayifii baay'ee dabarsitaniirtu. Waa'ee diraamaa sana keessatti aaktingii hojjettee, kaaraaktarii hojjettee fi itti dabalataan mee tuuta waa'ee abbaa jaamboo, diraamaa abbaa jaamboo reediyoo faanarra jiruu fi tuuta dhangaa lamaansaa kana mee itti naa dubbadhu kana lamaan. Egaa diraamaan hedduudha lakkaa'ee hin fixu siin jedheera. Diraamaan fakkeenyaaf kan sammuu kiyya keessatti jedhu tokko hin qabu. Ani hunduma isaayyuu ilmoo kiyya jedhee waan itti yaadee wanta nan gammachiisan hojjedha. Dura yoo na gammachiise uummata koo gammachiisa jedhee waan yaaduuf hojiin kiyya kana kan jedhu. Garuu isaan keessaa diraamaan yeroo jalqabaa hojjedhe gaafan eebbifamee baradhee gaafa dhangaa yeroo jalqabaatiif diraamaa futtisa haaloo jedhu maraataa ta'ee kan hojjedhe dhaabaa namoonni baay'een isa sammuu isaanii har'allee jechuudha. Waggaa 30 kana namni sammuu isaa keessaa dhaabaa naan jedhu yeroo darbu jechuudha. Deebisee immoo diraamaa Sakaala irrattis akkasuma diraamaa Guyyumaan jedhu irrattis akkasuma diraamaan egaa akkuma argitu Jaalala Lakkuutis akkuma kun argitu Ilkee diraamaa Safuu hedduu diraamoota hedduudha. Kun sammuu keessatti kan wannoodha namoota jalaa hin bade jedheen yaadu. Deebisee immoo Boruu Barii Sardaa jedhanii na yaamu koomedii Sardaan egaa anu Sardaa baay'een jaalladhan ture. Egaa uummata keessatti ammallee namni dhugaatti fakkaata wanta nani hojjedhe san yeroo baay'ee karaarra deemuu hin danda'u. Ijoolleen gaafa na argitu Sardaa naan jedhu. Egaa wanti sun akkasii. Deebisee immoo diraamaa Abbaa Jaambootti gaa yoo dhufnu diraamaa waggaa 19 deemee akka Afrikaatitti biyya kanarra darbinee nuti Oromoon bar waan xinnaa miti akka addunyaatittu diraamaa kana nuti kana Oromoon qabaachuu isaattu baay'een gadda. Maaliif illeellifamne hin baane ammayyuu. Maaliif akka Afrikaatitti diraamaa waggaa 19 deemee diraamaa Abbaa Jaambooti. Diraamaan kun illeellifamne achi keessatti ani Diimaa Dooyyooti. Diimaa Dooyyoo gaa nama kaaraaktara baay'ee guddaadha, baay'ee cimaadha. Karaktara sana uffadhee taphachuun koo ani baay'ee na gammachiisa. Diimaa Dooyyoo ammayyuu karaarrallee waan deemee diimaa naan jedhu yeroo baay'ee jechuudha. Namoonni na beekan. Namoonni na beekne immoo maaliif akka diimaa faa taata warri jedhu jira jechuudha. Namni waliin dubbatu diimaan aanti karaktariidha. Nama aantii ta'e wargee maaliif akka Diimaa Dooyyoo taataa jedheetti waliin haasa'a. Yeroo akkas na mudatillee ni jira jechuudha.
dhiyoottis ta'e kan duraanis ta'e yookiin laayifii dur dabarsitan mee tuuta durii fi tuuta ammaa kana mee lamaan isaa nutti himi. Fakkeenyaaf tuuta durii kanan jedhu warra durii artistoonni duru jiru. Tuuta dhangaa, tuuta sakaalaa kan jedhamtan jiru. Warri amma ammoo jiru. Amma fakkeenyaaf jaalala koo dhiyooma kanatti illee kan dhume diraamaan jaalala koo OBN irra kan ture. Anillee kan irratti ilma keetii hojjechaa ture jira. Tuuta ammaa kana amma asitti kan jiru. Istimee garaagarummaa isaa fi hojii isaa kan nutti himi. Egaa namni tokko inni lataa hin guddataa nuti yeroo bara sanaa jechuudha keessattuu dhangaan amma irraatitti uummata Oromoo keessatti miti sabaaf sablammoota jidduuttu pirogiraamiin dhangaa maal akka ta'e sammuu isaanii keessatti hambisneerra. Maaliif tuutni suni akkanumatti kan dhufee miti. Tuutni sun yeroo sanatti afaan Oromoo bakka hin dubbatamnetti qabsoo aartii Oromoo warra tokkummaadhaan gaggeesse. Maaliif nuyi akkanumatti miti kan walitti finnu. Maaliif tokko Booranaa, tokko Hararii, tokko Baaleedhaa, tokko Arsiidhaa, tokko Jimmaa, tokko Wallaggaa akkasitti walitti dhufneet tokkummaadhaan waan hojjennuuf diraamaan keenya aksantiin keenya iyyuu diraamaadhaan walitti dhufee mataansaa. Walitti keenya afaan adda addaa naannoo adda addaa irraa gaafa walitti dhufnu diraamaa ta'a. Dhangaan akkanumatti miti. Deebisee immoo ijoolleen achirratti hojjettu sirriitti gulaallii hedduu keessa dabarree akkanumatti miti. Akka har'aa kana warra har'aa wajjiniin yoo walitti argu chaansii yeroo sana arga nuti itti dadhabaa turre warri har'aa miidiyaanis babal'aadha. Namnis immoo miidiyuma sana qilleensa guutuudhaaf nama qonnaam ta'u diraamaa hojjetta jedhee namoonni fa'aa itti galchan jiru. Yeroo kana maal ta'a namni sun bakka ta'utti ta'a malee akkanuma namni hundumtuu artiistii hin ta'u. Namni hundumtuu fedhii qaba fedhii aartii. Garuu eenyutu aartiidhaaf ta'a? Walitti dhufeenyi maali? Yoo jettee namni sun garaagarummaan sun baay'ee garaagarummaa guddaas jira. Namoonni otoo hin baratiin chaansuma argateen qilleensa irra ba'a. Teknooloojiin kun guddate. Kun warrayyuu moobaayilii irratti tiktookiidhaan waan adda addaatiin isuma irratti bahee diraamaa hojjechuu eegale jechuudha. Suni hundumtuu immoo aktara ta'uu hin dandeessisu maal? Sababa kanaatiin kan ka'e warra duriitii fi warra ammaa kana yoo walitti fiddee ijoolleen ammaa barumsa nu caala. Kennaadhaan immoo nuti ijoolleen kun yeroo baay'ee magaalatti yeroo ijoolleen ammaa kun immoo yeroo baay'ee gara magaalatti godaanuufaa jira. Hubannoo magaalaa malee hubannoo baadiyyaa fa'aa hin qabani. Waa'uma keekii waa'uma xixinnoo kana fa'aa kakaasanii aayidiyaa kana kakaasanii gaafa taphatan namni waan beektu yoo kaafte wannoon ta'u waan haaraa fiduu qabda. Kanaaf wal arguudhaaf nuti warri baadiyyaa keessatti dhalanne baay'ee miidiyaan immoo yeroo baay'ee namni baay'een baadiyyaarraa gara magaalatti kan. Nuti baadiyyaarratti baay'ee xiyyeeffannaa. Uummanni keenya hin baranne inneeti yaadaa turre. Amma teknooloojii ammaa kanaatiin yoo walitti dhufte caalmaan hin jira. Artistoonni buleeyyiin jechuun muuxannoonu mataansaa wal caalmaan hin jira. Ijoolleen garuu ijoolleen ammaa barumsaan baay'ee gaariidha. Garuu miidiyaan babal'achuurraa kan ga'e tokkummaan hin jiru jechuudha. Tokkummaan sun maal fidee aktarri eenyu kan jedhu sana wal argaan jiranii waliin mari'achuun hin jiru. Bifuma bittinnaa isuma namni dur hojjedhu fa'aa fuudhanii iskiriin irratti fa'aa hojjechuutu ta'e. Akkas yoo ta'e nuti immoo waggaa hojjennu wanta haaraa malee wanta dur hojjetame afoolan illee ta'e hin hojjennu. Waan gaarii sanarratti xiyyeeffannee waan hojjennuuf tokkummaas hin qabna. Tokkummaan keenya sun har'a baay'ee garaagarummaa amma waan laaltu waan diraamaan durii eessa dhaqee ijoolleen durii sun maaliif akka duriitti dhuftanii maaliif hin hojjenne an jedhu namoonni nuti waltajjiin adda addaa illee hojirre waltajjii sun wal argachuu hin dandeenye. Ijoollee haaraa san jabaa fi xiqqaa walitti xamaduu qabda. Qotiyyoollee waggaa qottu amma namoonni baay'ee fuula haaraa jedhu. Fuulli haaraa barbaachisaadha. Barbaachisaadha fuula haaraa fiduun. Garuu isa guddaa sana iskiriin irraa balleessitee isa fuula haaraa gaafa fiddu namichi haaraan sun waanuma haaraa ta'a malee waan gaariis fideen dhufu maaliif yoo walitti xamadde garuu jabaa fi xiqqaa sana wal utubaniit waan gaarii hojjechuu danda'u. Namnis immoo teenshinii qabee waan guddaa sana nama guddaa sana yoo argitu amma fakkeenyaaf hatumtu namni guddaan tokko gaa waan gaarii fidee dhufu guddina isaa sana waan laaltuuf waan gaarii irraa fudhatta. Ijoolleen amma immoo maalinni guddisuu wal guddisuu qabna. Ani akka yeroo baay'ee ijoollee reefu haaraa dhufan san ofittan qabaa. Nan maddaa ijoollee sana nan barsiisaa muuxannoo qabu sana itti himaa namni muuxannoo jechuun mana barumsaati. Kanaaf namni digirii muuxannoodhaan argatutu barumsan kan argaturra muuxannoodhaan kan argatutu irra caalaadha. Maaliif hojjetaatuma guddate jechuudha. Namoonni har'uma lafumaa ka'ee karaarraa deemee namoota diraamaan hojjedhee jedhee totti seenutu hin argan yeroo baay'ee. Kun immoo aartii keenya duubatti hambisa. Maaliif
karuma odoo deemtu maaloo diraamaa hojjettaa waggaa televezyiinii irratti hojjettaa barbaadan turee miti jedheetumatti seena jechuudha. Yoo akkas ta'e barumsas hin qabu waan gaariis fideen dhufu itti qophaa'ee dandeettii sana ani ammami jedhee ta'u madaalamee namni tokko mana barumsaa keessatti akkanumatti sartifikeetiin hin kennamu. Sartifikeetuma sana illee qabatee dhufuu qaba. Namni akkanumaan lafaa ka'ee gaafa hojjetu hundi aktariin ta'u. Waa yuunivarsiitii seen immoo yuunivarsiitii seenee digirii qabaatu hundumtuu aktara ta'uu hin danda'u. Maaliif otoo akkas ta'ee waa yuunivarsiitii seen hundumtuu aktara ta'a ture. Akkas hin ta'u hundumtuu kennaa barbaachisa. Bunni geera jechaa jiru maatii. Mee buna kana fidaati keessummaa biyya kana. Ani suusii bunaan qaba. Buna kanas dhugaa. Baay'ee araada bunaan qaba. Biyya keenya mucaa ani Wallaggaadha. Buna achitti baay'ee dhunna. Buna dhugaa guddanne kanaaf araadan qaban gaafa. Maal si dhugaadhaa Oromiyaan hundumtuu buna qabdi. Ani yeroo baay'ee gaa akka nama nagaatitti Oromoon waan tokko dabarfachuun barbaada bakka kana. Bunaaf nagaan dhabinaa jedhu. Bunaaf nagaan dhabinaa jedha. Oromoon waan hunda qaba. Ati yoo buna qabaatte ati Wallaggaa ani immoo garbuufa qamadiin qaba. Laal walitti finnee inni Wallaggaa inni Shawaa inni Baalee kun gabaa walii uumuu barbaachisaadha. Amma namoonni baay'een gabaa walii uumaan jirru gabaa walii uumne wal jaalanna. Kanaaf ati buna yoo qabaatte ani immoo akaayoo hin qabaadhe kun hundumtuu walitti daame qursii bunaa malee hin ta'ure. Egaa Oromiyaa waan dhabdee miti yoo walni jarri lachuu wal utubnee toodoo deemne otoo akkasitti wal barbaanne gaariidhaan jedha. Tapha keenyatti itti fufnaa buna keenya jalqabne.